Biyamba mali ambo zindemar. Ambo zindemar. Biyamba mali nako. Kan gurra qabdu seeraan na caqasi jechuudha. Mucaan kun kan inni ture magaalaa Finfinnee bakka Jamoo Tokkoffaa jedhamutti jechuudha. Reefi mucaa kanaa fe'amee gara maatiitti galaara galgala sa'aatii 5 naannaa sa'aatii 5tti du'e kaleessa galgala naannaa sa'aatii 5tti jechuudha. Hoteela keessa seenee kutaa shaaworii keessatti du'ee jedhamaa jira. Hoteela inni keessatti du'e garuu qorannoon gaggeeffamaa hin jiru. Amma sa'aatii kanaatti hoteelli sun banee hojii isaa hojjetaara ganamaa kaasee jechuudha. Namni tokko laala akkamitti hoteela keessa seenee kutaa shaaworii geesse naasisuu fi dhaloota lafaa dhufaa jiran hedduu egeree isaanii mul'ata isaanii ka'uuf duratti cabsu gocha suukaneessaa Oromoota irratti keessaayyuu dhaloota lafaa dhufaa jiru dargaggeessa koomediyaan Sooraa Abdataa irratti raawwatame irratti fuulleffachuudhaan sagantaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Marrigaa ani qopheessaa sagantichaa gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin obboleessi keessan Falmataa Roorrooti. Iyyangaa irra deebineetiin nageenyi kenna kan jaalalaa kan Oromummaa bakka isin jirtanitti isin haadha qabu isin jenna. Waa'een addunyaa kanaa nageenyi har'an tanatti biyyoota adda addaa keessatti kallattilee adda addaatiin yaaddoo dhaloota haarawaa ta'ee jira. Kunis ta'ee sun sagantaa keenya har'aatti ennaa isin deebisu taateen guyyaa har'aa dargaggeessa lafaa dhufaa jiru qaroo saba guddaa gaanfa Afrikaa Oromoo kan ta'e dargaggeessa koomediyaan Sooraa Abdataa irratti fuulleffata. Dargaggeessi Sooraa Abdataadha. Umrii ijoollummaa isaatiin jalqabee dargaggeessa fedhii koomedii hojjechuu irratti bobba'aa ture akka ta'e viidiyooleen hedduu fi dudduubeen seenaa isaarraa hubanne hedduun isaa kanuma dhugoomsa. Marrigaa dargaggeessi lafaa dhufaa jiru kun biyyooma abbaa isaa keessa taa'ee dargaggoon hedduunis akka biyya abbaa isaaniirraa hin baane hojiilee koomedii hedduu keessatti irra deddeebi'uudhaan dubbataa ture. Gaafilee isaa wajjin godhamaa turan marsaalee odeeffannoo irratti seenaa rirminyaatu jechuudhaan yeroo ammaa kanatti sooshaal miidiyaa irrattis maxxanfamaa jiru. Marrigaa waa'ee sanitti itti deebina. Sooraa Abdataadha maaliif ajjeefame maaliif lubbuun isaa darbite kan jedhu gaafii Oromoota idil addunyaarra jiranidha. Marrigaa kunis ta'ee sun Abdata Sooraa Abdataa umrii ijoollummaa isaatii kaasee aadaa duudhaa saba guddaa gaanfa Afrikaa Oromoo irratti fuulleffatee dargaggeessa hojiilee sabboonummaa Oromoo irratti fuulleffatanii hojjetaa ture keessaa dargaggeessa dorgomaa tokkollee hin qabnedha. Iyyangaa biyyuma isaa keessatti haala suukaneessaa ta'een lafa tufaamunaa jiddu galeessa Oromoo fi Oromiyaa wareegama gurguddaa qeerroo Oromiyaa jijjiirama fidaniif kafalchiisaa kan turtee fi kanfalchiisaa kan jirtu magaalaa handhuura Oromootaa kan taate magaalaa Finfinnee keessatti lubbuun isaa darbite naannoo Jamoo jedhamutti jechaadha. Marrigaa kunis ta'e sun yeroo hedduu dargaggoonni biyyaafis biyyoomaafis waloomaafis wayyooma Oromoo keessatti qooda fudhatan kan akka Sooraa Abdataa kun wareegamaa kafaluun har'a waan jalqabe miti. Seenaa baroota darbanii keessatti artiistota gameeyyii kan akka Eebbisaa Addunyaa artiistii gameessa Oromoo fi Oromiyaadhaaf lubbuu isaa dhabee of duuba deebinee akka yaadannuuf nu dirqee jira. Tarii hawaasni Oromoo idil addunyaa jirtan dargaggeessa Sooraa Abdataa eenyuun akka ta'e beekuu dhabuu dandeessan. Dargaggeessa gama sooshaal miidiyaatiin hojiilee saba isaatiif ergaa gurguddaa qaban dhaloota haarawaa fi barnoota gurguddaa ta'an gama sooshaal miidiyaatiin magaalota Oromoon keessa socho'uu hin dandeenye hedduu keessa deemuudhaan sodaa tokko malee afaan Oromootiin ergaalee gurguddaa gama koomediitiin kan dabarfachaa ture dargaggeessa lafa dhufaa jiru Sooraa Abdataati. Iyyangaa ergaan gana jedheen mee viidiyoo kanarraayis waa hubattan jeetii yaada. Kallattiidhaan erga viidiyoo kan isin daawwachiise mootu kallattiidhaan gara sagantaa kiyyaattiin isin deebisa. Warroonni Oromoo fi Oromiyaa fi hojiilee boonsaa dalaganiitiin darban seenaa rirmi hin nyaatu kan jedhe artiistii gameessa hadhantana du'aan nu biraa boqate artiistii gameessa qaroo sabaa artiist Hacaaluu Hundeessaati. Marrigaa dhuguma seenaa rirmi nyaatu mee ammantana kallattiidhaan gara viidiyoo kanaattiin isin deebisa. Turtii gaarii isiniin jedha. Isinii kaan ittiin jedhe bara kana silaa nama zayitii fedhee
maatii isaa hiiku malee nama rakkoo biyya kanaa hiikuu hin qabnu hedheeniti ittaan fufee dhugaa masaa dubbachuuf immoo bara si'anaa kana qaaleensaa Eeyyangaa turtii viidiyoo kanarraayis ergaalee gurguddoo koomediyaan dhaloota lafaa dhufaa jiru ergaalee gurguddoo inni dabarsaa ture keessaa waa hedduus dhageeffattan jeetii yaada. Marrigaa dhuguma dubbachuu fi dhaloonni akkasii ennaa karaa irratti haala sukaneessaan gocha sukaneessaan lubbuu isaa darbu dhaloota lafaa dhufaa jiru ni jaamsa kan jedhusi namoonni hedduun gama sooshaal miidiyaatiin ergaalee jajjabduu barreessanii maxxansaa jiru poost gochaa jiru. Eeyyangaa ilmeen Oromoodhaa yeroo ammaa kanatti haala sukaneessaan gocha akkasiitiin wareegamuun kun yeroodhaa yerootti dabalaa jira jedhu gameeyyiin rogeeyyiin adda addaadha. Eeyyangaa soorata abdii gama viidiyootiin haasawaa tokko keessatti biyya abbaa keetirraa deemu barbaaddaa jennaan lakki hin deemu biyyuma abbaa kiyya keessan ta'a kan jedhusi oduulee armaan dura gama sooshaal miidiyaatiin inni gadhiisaa ture keessaa gara nyaattee gurguddaa ilmaan Oromoo fayyadamtoota sooshaal miidiyaa fi deeggartoota dhama guddaa dargaggeessa lafaa dhufaa jiru Soora Abdataati warroonni ragaa ba'an hedduun isaanii. Kunis ta'e sun dargaggeessi umrii ijoollummaa isaatiin ergaalee gurguddoo afoola aartii Oromootti fayyadamuudhaan keessaayyuu waa'ee guddina aartiistota Oromoodhaa isaan safuu aadaa duudhaa saba isaanii irratti dalagan irratti fuulleeffachuudhaan ergaa jajjabduu hawaasa Oromootiif dabarsaa kan ture dargaggeessa Soora Abdataati. Marrigaa maatiiwwan firootawwan isaa fi akkasuma saba keenya bal'aa Oromoof jajjabina maatii isaatiifis obsa guddaa hawwina. Oromoonni addunyaa kanarra jirtan qaroolee keessan kanneen kallattiilee adda addaatiin hojii aartii irratti bobba'anii hojii wallisoo irratti bobba'anii Oromoo fi Oromiyaaf wareegaman kanaaf kallattii kamiinuu utubaa guddaa kaayuun dirqama dhaloota har'aati. Dhuguma dubbachuuf magaalaa Finfinnee keessatti naannawa ishee keessatti godaannisa gurguddaa Oromoo dhaqqabee kan akka daadhii galaan nu yaadachiisuu danda'ee jira. Wallisoota Oromoo gameeyyii kan akka daadhii galaan dabalatee magaalaan Finfinnee qeerroo fi qarree Oromiyaa sirnoota darban keessatti magaalaa Finfinneef wareegaman seenaan haa yaadatu jenna. Marrigaa dhuguma dubbachuuf badiin soorataa abdataa maali kan jedhu immoo gaafii Oromootaa addunyaa irra jiraniiti. Umrii ijoollummaa isaatii kaasee biyyuma abbaa isaa keessatti dargaggeessi hojii dhabaan akka of jijjiiruuf akka hojjetuuf viidiyoolee adda addaa dalagee galmee seenaa boca dhaaluu keessatti boca haarawaa qabsiisuu keessatti dargaggoota hedduudhaaf bifa viidiyootiin dookumentii gurguddaa dalagee kan kaawwate kiyyoo seena qabeessa dhalootaaf kan arjoome soorata abdataa har'an tana lubbuun isaa darbitullee soorata abdataa kan caalan gameeyyii hedduu oomishuu danda'ee jira. Iyyin qaamaan guddachuurraa sammuun guddachuu wayyu jedhu miree dargaggeessa soora abdataa hedduu waan laphee namaa cabsu guyyaa har'aa Oromoon addunyaa irra jiraniif gadda guddaa iyyan gadda guddaa ta'ee darbee jira. Kunis ta'e sun magaalaa Finfinnee dhuguma dubbachuuf Oromoon siif waan hin taane tokkollee hin qabu. Siif wareegamnee jirraa, siif biyyaa baqannee jirraa, siif kallattiilee adda addaatiin kallattiilee hin barbaachifne hedduudhaan ilmaan Oromoo wareegam amman hin jedhamne kafalanii jiran. Har'umallee gaafa nageenyi ni jira jedhame eeggamutti jilli artiistota Oromoodhaa hangam takkattuu magaalaa Finfinnee keessa walaba ta'ee deema kan jedhu gaafii guddaa nutti ta'ee jira. Eenyuma kana keessaa ji'oota muraasaan dura artiistii kabajamaaf jaalatamaa artiist Qamar Yusuf dabalatee akkasuma artiistii kabajamaaf jaalatamaa Taaddalaa Gammachuu wajjin yeroo magaalaa Finfinnee keessatti haala sukaneessaadhaan wal mormaa turanii fi doorsisni adda addaa geggeeffamaa ture magaalaan Finfinnee keessatti rakkoon hamman hin jedhamne jiraachuusaa wantoota eeran keessaa isa tokkodha. Marrigaa Finfinnee lafa tufaamunaa eeroon Oromoo wareegam amman hin jedhamne siif kabalaa turte hatantanallee dhiigni ilmaan Oromoodhaa sin qaansifne siif gabbaraa turan
siif wareegamaa turan siif biyyarraa baqachuudhaan galaana Meeditiraanii haaraa Liibiyaa Suudaanii dhadhamachuu danda'anii jiran seenaa maastar pilaanii 2014tiin dargaggoonni Oromoo biyyaa baqatan manni haalaa ka'u dargaggoota Oromoo kanneen gammoojjii Saaraa Suudaan Liibiyaa fi manneen hidhaa Qilintoo fi Qaallitti wareegama ilmaan Oromoo magaalaa Finfinneef kafalan seenaan haa yaadatu jechaa sagantaa har'aa qopheesse kan isin biraan ga'e ana obboleessa keessan Falmataa Roorroo gara madda walaabuu miidiyaatiin waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa asuma irratti nagaa koo isinitti dhaammachuuf dirqameen jira.